kolfaa fi seequun naaf seera qeellama wallaggaa irraayi. Suuraa kana yeroo ilaalu miira lamaatu na dhagahama. Tokko kolfi na godha. Yoon fuula isaanii ilaalu garuu imimmaantu na qabata dhugaa rabbi. Qeellama wallaggaa keessatti galgala manarra deemanii yoo dhiira manaa dhaban dubartoota manaa guuranii milishaa godhan jedhan milishaadhaa barachi daali. Wallahi milishaan hiriira bahuu qabdi. Bari hojiin PP tanaa dhugaa siin jedha very funny otoo duraan kaameraa qabaatan ta'e bara hojii diraamaatii kasila addunyaan tun ajaa'ibsiifattu. Amma nama milishaa jedhanii leenjisan achi ilaalmee akkasiin jirtu rabbi jedhee fuula isaa ayyolee tanaa hedduu garaa nama nyaatu. Tarii akka yaadutti dubartoota tana waan akkana godhaniif milishaa jedhanii gayyaatee isiilleen shanee dhukaafna jettee haadhumtuu yaadaniiti. Yookaan immoo uummatuma waliin buusuudhaaf ta'u ananaaf hin galu. Amma dhuguma rabbii kun amma qaama seera kabachiisu milishaadha. Akkam taame hin bu'amu hin kolfa rabbi jedhi.